Bahaa aanaa sirkaa keessatti waraanni bilxiginnaa nama tokko ajjeesuun saamicha gudeeddaa fi hidhaa jiraattota irratti raawwatan cimsanii itti fufuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalsabaafan Waaggaarii. Godina Arsii Bahaa aanaa sirkaa magaalaa Tarreettaa keessatti onkoloolessa 17 2025 waraanni biltsiginnaa nama maqaan isaa Sultaan Haajii Huseen jedhamu badii tokko malee sababa oromummaa isaa qofaan yakkuun gara laafina tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota baay'inaan 600 ta'an akka aanichaatti leenjii waraanaaf barbaanne jechuun dirqamaan gara mooraa leenjiitti guuraa kan jiran yoo ta'u kaabinoonnii fi milishoonni sirnichaa waliin ta'uun saamicha maallaqaa maqaa gibiraatiin 10,000 haga 20,000tti afaan qawweetiin fuuchaa jiru. Aanichatti kaabineen sirnichaa adda durummaan gocha saamichaa dararaa garaagaraa raawwachiisaa jiru bulchiinsa ganda duwwaa tokko kan ta'e nama maqaan isaa Kadir Sultaan jedhamu ta'uun ifoomeera. Aanichuma ganda Heellaa Makaanaa jedhamu keessatti hidhattoonni kunneen shamarran hedduu halkan maatii biraa dirqamaan manaa baasuun gudeeddii irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u isaan keessaa obboloota lama kan abbaa isaanii qawween doorsisanii manaa baasuun gudeedan maqaan isaanii Awwiyaa Abbaasii fi Aaliyaa Abbaas ta'uun ibsameera. Sababa hidhattoonni maafiyaan kunneen itti wal furanii yakka gudeeddaa irratti raawwataniif jecha miidhaan cimaan irra ga'uun yeroo ammaa hospitaala magaalichaatti yaalamaa jiraachuu fi haalli fayyummaa isaanii yaaddessaa ta'us jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees dargaggoo maqaan isaa Jannaa Jamaal jedhamu maqaa dharaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhu itti maxxansuun hidhaatti darbatanii qarshii 30,000 kaffaltu malee hin baatu jechuun iraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanitti dargaggoon kun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamuu keessatti qooda kan hin fudhanne ta'uu himuun akkuma guutummaa aanichaatti dhiittaan mirgoota namoomaa hawaasa Oromoo irratti daran hammaachaa jiraachuu ifoomsaniiru. Godina Walloo aanaa Baatee fi magaalaa Kamisee keessatti hidhattootni sirnichaa qe'ee hawaasaatti callisanii meeshaa waraanaa dhukaasuun jiraattota burjaajessaa jiraachuun himame. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Jimaata onkoloolessa 17 2025 milishoonni murna faashistii TPP maqaa sakattaa waboo jedhuun aanaa Baatee magaalaa Baatee irraa gara baadiyyaa aanichaatti baay'inaan bobba'an ganda Luugootti ganamaan marsanii maqaa wabootos keessa jiran hawaasni naannoo kanaas maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota wabooti jedhuun boombii manneen namootaa irratti darbachaa turuu fi namootuma argan cufa irratti dhukaasa banuun uummata qe'ee irraa buqqisaa turuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Akka jiraattonni oonichaa ganda Luugoo jedhanitti milishoonni PP kun akka waan waboon qe'ee hawaasaa keessa jiruutti sobanii fakkeessuun akkuma bartee isaanii yeroo adda addaatti hawaasicha irratti ajjeechaa jumlaa, gubaatii, reebichaa, hidhaa fi mancaatii qabeenyaa raawwachaa turan yeroo ammaa hedduminaan baadiyyaa aanichaa keessa buufachuun gocha badii isaanii kan hawaasa qulqulluu irratti raawwachuuf karoorfatanii uummaticha lafarraa duguuguuf gandichatti kan bobbaafaman ta'uu jiraattonni oonichaa irraa arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbisee dubbataniiru. Oduma kanaan wal qabatuun ammoo onkoloolessa 17 2025 diishqaa loltoonni murna garboonfataa PP fageenya irraa dhukaasaniin magaalaa godinichaa kan taate magaalaa Kamisee ganda Duwwaa 5 iddoo Sanyoo jedhamutti rasaasni diishqaa alaalarraa hidhattoota PP dhukaafame mana nama Asraar jedhamu dhoosee seenuun maatii kanaa fi warroota ollaa isaanii rifaatu guddaa keessa galchuun jiraattonni magaalichaa dubbisnee ibsaniiru. Godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaatti ergamtoonni bilxiginnaa hawaasa nagaa tooftaalee garaagaraatiin saamuu jabeessanii itti fufan. Jaalurjii Oromoo dabalata qabdi. Godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaa ganda Shuubii Gamootti onkoloolessa 15 2025 irraa jalqabee hanga ammaatti dukkeeliin maafiyaa PP hawaasa nagaa tooftaalee garaagaraatiin saamu jabeessanii akka itti fufan jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himan. Bilxiginnaan hoomaa waraanaa naamusa hin qabne oomishuun kan beekamu mana uummataa nagaa keessa sababa tokko malee waraanni isaa seenuun maallaqaa fi meeshaalee maallaqatti jijjiiraman uummata manaa irraa ari'uun saamaa turuun isaanii beekamee jira. Haaluma kanaan mana obbo Qumbii Ida'aa cabsanii seenuun siree isaanii jalaa maallaqa 20,000 jalaa fudhachuu isaanii jiraattonni naannichaa ifoomsaniiru. Ittuma fufuun aanaadhuma kana magaalaa Maqiitti loltoonni bilxiginnaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa dur uffata siviiliidhaan wal qoqqoodee taa'uudhaan hoggaa namni maallaqa fooyyaa baafatan jala bu'anii hordofuun qaama seeraatu si barbaada itiin jechuun akka inni rifatu taasisanii namoota maqaan isaanii Shuuraa Lammii, Todaa Sabbuu
fi guutaa hin seenee jedhaman erga saamanii booda gad lakkisuu isaanii namoonni taatee kana quba qaban ONM'if addeessaniiru. Itti dabaluunis aanaadhuma kana ganda Waaldaa Qal'inaatti loltoonni faashist PP ijoollee umriin isaanii waggaa 10 haga 15 ta'an sababa tokko malee qabanii hidhuun hoggaa maatiin isaanii dhaqee gaafatu korbeessa hoolaa tokkoo fi qarshii 4,000 fida jechuudhaan uummata qaala'insa jireenyaa bilxiginnaan uumeen jiraachuu dadhabe itti qoosuun saamanii nyaachaa akka jiran maddeen naannoo sanii eeraniiru. Godina Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaatti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo konkolaachisaa tokko ajjeesuun dhaga'ame. Jaalseenaa qabsoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa bakka addaa mandara sadaffaa jedhamu keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon nama maqaan isaa Firaa'ol Biraanuu jedhamu rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni himanitti dargaggoo Firaa'ol dhalootaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu bulchiinsa magaalaa Gamsaa yoo ta'u hojii konkolaachisummaa hojjechuun kan of jiraachisu yoo ta'u hiriyoota isaa nama lama waliin gara sana yoo deeman sadan isaanii irratti dhukaasanii isa ajjeesuu warreen hafan lamaan ammoo lubbuun ba'anii jiraachuu jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Baha Wallaggaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon murna bilxiginnaan hidhachiifamuun uummata nagaa irratti yakkawwan garaagaraa irra deddeebiin raawwachuun gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaa geessisuu itti fufanii jiru. Murni bilxiginnaa deeggarsa garaagaraa finxaaleeyyii Amaaraa faannoof gochuun hidhachiisee akkasumas saboota daangaa Oromiyaa irra jiran illee hidhachiisuun yakkoota garaagaraa uummata nagaa irratti raawwachiisuun bu'aa siyaasaa irraa argachuuf gochoota suukanneessaa raawwachiisaa jiraachuun ni beekama. Paakistaanii fi Afgaanistaan marii nagaa Doohaatti erga geggeessaniin booda hatattamaan dhukaasa dhaabuuf walii galan. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Afgaanistaanii fi Paakistaan marii Doohaatti taasisaniin dhukaasa hatattamaan dhaabuuf walii galaniiru. Kunis torban tokkoof walitti bu'insa daangaa cimaa erga Taalibaan bara 2021 aangoo Kaabul qabatee booda jeequmsa amaa biyyoota lamaan gidduutti uumamee dhukaasa dhaabuun ollaa Eeshiyaa kibbaa gidduutti xumurameera jechuun ministeerri ittisaa Paakistaan Kaawajaa Muhammad Asiif dilbata kaleessaa irratti maxxansuun gareen lamaan onkoloolessa 25 Istaanbul keessatti irra deebi'anii wal arguun dhimmoota bal'aa irratti mari'atu jedhan. Dubbii himaan Taalibaan Zabi'ullaa Mujaahid ibsa kennaniin akka jedhanitti paartiileen kunneen dhukaasa dhaabuu guutuu fi hiika qabu irratti walii galaniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Qaataar Turkii waliin marii sanbata darbe geggeeffame gidduu seenuun walga'iin ordoffii kun itti fufinsa dhukaasa dhaabuu mirkaneessuu fi hojiirra oolmaa isaa haala amanamaa fi itti fufinsa qabuun mirkaneessuuf kan yaadame ta'uu ibseera. Paakistaanii fi Afgaanistaan walitti bu'insa namoota kudhanootaan ajjeefamanii fi dhibbaan lakkaa'aman madaaniin booda karaa ittiin dhaabbatu barbaadaa jiru. Marii kana kan hoogganan Asiif fi gita isaa Afgaanistaan Mulaa Muhammad Yaaqoob ta'uu gamni lachuu himu Al Arabiyaa Ingilish gabaaseera. Harargee aanaa Xuulloo keessaa hidhattoonni sirnichaa daa'imman umuriin hin gahin dirqamaan leenjii waraanaatti erguuf guuraa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaaljiksaa Sirnaa. Godina lixaa Harargee aanaa Xuulloo magaalaa Irnaa keessatti hidhattoonni faashistii bilxiginnaa ijoollee dhiiraa umuriin isaanii ganna 12 irraa ka'ee mana maatii fi bakkeewwan argan maratti dirqisiisanii qabuun gara dirree waraanaatti erguuf walitti guuranii qopheessaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Teessoo barcuma aangoo isaatiif jecha sodaa fi raafamaamaa keessa kan jiru murni bilxiginnaa aangoo isaa kan akka malee jaallatu kana tikfachuu fi umurii isaa dheereffachuuf humnaa fi afaan qawweetti fayyadamee ilmaan Oromoo ukkaamsuun lola sabicha hin ilaallannetti dirqisiisaa jira. Akkuma kanaan aanaa Xuulloo magaalaa Irnaa fi gandoota baadiyyaa aanicha keessatti duulli ijoollee dirqisiisanii ukkaamsuu kun itti fufee kan jiru yoo ta'u erga eegalamee guyyoota 3 ga'uun ifoomeera. Duula taasifame kanaanis hanga ammaatti daa'imman 40 ol qabamuun waajjira poolisii magaalichaatti hidhamanii fe'amuuf qophaa'aa kan jiran yoo ta'u maatiin daa'imman kanneenii dhaqanii akka hin agarree fi ijoollee isaanii waliin akka hin haasofne ugguramuun alaalatti walitti bu'aa jiraachuu jiraattonni magaalichaa addeessaniiru. Nageenya dhala namaatti kan hin amanne faashistichi mataa bilxiginnaa fi ergamaan nafxanyaa koloneel Abiyyi Ahimad ilmaan isaatiif carraa biyyoota alaa irra naanna'uu kennee fi ilmaan hiyyeessaa ammoo haadhaa fi abbaa irraa ajjeesuun gadadootti hambisaa kan jiru yoo ta'u amma ammoo daa'imman kichuun osoo hin hafin gara dirree lolaatti guuree ibidda rasaasaan qabbaneessuuf hojjechaa jiraachuun ni beekama. Godina Baha Harargee aanaa Baddannootti lukkeeleen bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromootu naannoo kana seene jechuun
hawaasa waardiyyaa dhaabuu fi saamaa jiraachuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Harargee aanaa baddannoo gandoota hundarraa ergamtoonni bilisiginnaa haala bu'aa siyaasaa argatan bocuun hawaasa meeshaa maleessaa halkan akka hirriba nagaa rafeen bullee dhorkuuf waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keenya seenee jira waan ta'eef waan qabdan qabadhaa waardiyaa ba'aa jedhanii daandii irratti harka duwwaa baasuun akkuma argan itti taphataa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haala adda addaan daangeffamee nama bakka isaan jedhan dhaquu didee fi dhukkuban halkan waardiyaa hin baane ergama qaama biraa qabdu waraana bilisummaa Oromootu isin horke jechuun sobaan jekkanii qarshii guddaa adabuu irraa eegalee reebicha ulfaataa fi hidhaatti darbachuun kan rakkisaa jiran ta'uun baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaara mul'ataa seenee jira jedhanii sodaa fi raafama hamaa keessa kan jiran loltoonni maafiyaa bilisiginnaa haasaa fi holola jibbiinsaa waraana bilisummaa Oromoo irratti oofuun qonnaan bultoota of dura buusanii rasaasaan ficcisiisuuf yaada kana kan kalakan yoo ta'u boqqolloo fi jimaa hawaasaa gaaffii tokko malee itti seenanii saamuun jalaa fixaa jiraachuu itti dabaluun ifoomeera. Ergamtoonni bilisiginnaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun yaaddoo fi sodaa guddaa teessoo barcuma aangoo siyaasaa isaaniif qaban irraa ka'uun gara hawaasaatti deebi'anii yeroo adda addaatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu naannoo kana seene jedhuun kutaalee Oromiyaa cufa keessaa uummata Oromoo halkan qorra keessa dhaabaa buluun rakkoo adda addaaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni impaayaratti hawaasa nagaa hidhuu, saamuu akkasumas qe'ee fi qabeenya isaanii ibiddaan barbadeessuu itti fufan. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Odaa iddoo addaa Dambii jedhamu irraa onkoloolessa 17/2025 waraanni bilisiginnaa nama maqaan isaa Obbo Solomoon Gammadaa jedhamu jalaa mana jireenyaa isaa ibidda itti shiduun loon 2 dabalatee qabeenya hunda waliin erga barbadeessanii booda loon 7 ammoo uffatanii deemuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti Obbo Solomoon qonnaan bulaa abbaa ilmaan 4 fi deeggaraa siyaasa dhaaba kamiiyyuu kan hin taane yoo ta'u ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun yakkaawwan kanneen irratti raawwachuu dubbatu. Kana malees guyyaama kana gandichuma keessaa sirna dhableeyyiin waraana bilisiginnaa kunneen namoota maqaan isaanii dargaggoo Ashoo Oljirraa, Barattuu Xurunee Maammoo, Aadde Koortuu Fiqaaduu fi Aadde Koortuu Addunyaa ijoollee ishee hunda waliin badii tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu maddeen itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa fi Lataa Sibuu keessatti ergamtoonni sirnichaa jiraatota saamuu fi hidhaatti darbachuu hammeessan. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa gandoota aanicha jala jiran cufa keessatti jaleewwan bilxiginnaa maqaa meeshaa waraanaa ittiin binna jedhuun nama tokko irraa dirqamaan qarshii 500 guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni harka qalleeyyii waan kaffalan hin qabne hidhaatti guuramanii dararamaa jiraachuun beekameera. Oduu hidhaatiin ammoo godinichuma aanaa Lataa Sibuu ganda Sombo Sadangiittan keessaa onkoloolessa 17/2025 shamarree maqaan ishee Seenaa Eebbisaa jedhamtu waraanni impaayaratti badii tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu. Dhukkubsataan Iboolaa yeroo dhumaaf wiirtuu wallaansa Rippaabilika Diimokiraatawaa Koongoo irraa gadhiifamuu dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO hime. Dabalatasaaf Jaal Irbuu dhugaa. Dhukkubsataan Iboolaa inni dhumaa dilbata kaleessa giddugala wal'aansa Rippaabilika Diimokiraatawaa Koongoo keessaa ba'u dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO beeksise. Viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfameen dhukkubsataan dhumaa giddugala wal'aansaa keessaa yeroo ba'u hojjettoonni fayyaa yeroo gammadan mul'ataniiru. WHO'n ibsa kenneen weerara vaayirasii koronaa dhaabuuf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti kun milkaa'ina guddaa ta'uu ibseera. Biyyattiin amma yoo namni haaraan vaayirasichaan qabamuun hin mirkanoofnetti tatamsa'inni vaayirasichaa xumuramuu labsuuf guyyoota 42f lakkaa'uu eegaltee jirti. Dhukkubsataan dhumaa weerarri kun erga labsamee 7 qofa booda fayyuun isaa bu'aa dinqisiisaa ta'e tumsi cimaan ogummaan biyyaalessaa fi
kutannoon qormaata lubbuu baraaruu fi eeguuf mudate mo'uuf gumaachaan gam akka gumaache kan agarsiisudha jedhan Daayirektarri naannoo Afrikaa WHO Mohammad Janaabii. WHO'n dhukkubsattoonni 19 dhibee kanarraa kan bayyanatan yoo ta'u fulbaana 25 irraa eegale namni haaraan vaayirasichaan qabamee akka hin gabaafamne ibseera. Erga weerarri kun mudate as namoonni 64 vaayirasichaan qabamanii 53 mirkanaa'uu fi 11 ammoo ta'uu danda'u jedhamee ture. Weerarri Iboolaa yeroo dhihootti aanga'oota Koongootiin fulbaana 4 naannoo fayyaa Bulaapee bulchiinsa Kasay kan Angoolaa waliin waldaangessu keessatti labsamee turu TRT Afrikaan gabaase.